Simek man ነው? ስሜ አብዱሌን ጃማ ነው። እኔ ደግሞ በላቸው ይባላለሁ። ወዴት እየሄድክ ነው? እኔ ወደ ፊንፊኔ እየደሙ ደማ ነው። አንተስ ወዴት እየደሙ ደምታ ነው? እኔ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ እየሄድኩ ነው። ፊንፊኔ በል እናትን ኩሩም ዲካላ በላቸው ማሊሚ በላ ከይነጅና እርዱኝ፣ ሰውዬ ገደለኝ። ኦኔት እየበንቴ በናንዲ ሲኑላ ወራነ ጃለላ ነቦባፍቴ ዱላ hirribnis nan qabu siyaadaatiin bula. Namaan jaaladduun qaba hanii seenee firbu sin jaaladda jee an sittin kijibu. Na jaalattus na jibbitus humaan qabu rakkoo jaalaltii yeroo ammaa isiinuu torbaan tokko. Yoo na fuute qofaa hanii si jaaladdu yoo nan fuune ammoo ta biraa laalladhu. Maaliif barbaaddan isin daftanii heerumu akka dhiiraan molaa'ee rifeensi keessan hin dhumu? Expired date taati dhalaa lafa turtu ati yoo akkamii barana hin fuutu addunyaan sagalii hin dandeen guutu. Waa'ee fuudha anatti hin kaasin maqaa yoonii fi sodaatte kasii uume waaqa. Wayin numa sodaattan dargaggoonni fuudha hadide waraanaan tumanii hidhuudha. Hidhaa sodaaf hoggas namuutuu nu fuudha. Qaaleensi jireenyaa kun xiqqoo nu ajjeesaa jira. Karaa qaxxaamuraatiin ifa ajjeesuuf irra. Aysoobsi Itoophiyaa lij miskiinummaa irraa dhalanne numa jirra wajji. Hin fedhu miskiinummaaf jiruu mana kiraa laayifii akkanarra du'uun narra jira. Itoophiyaaf miskiinummaa waliigaltee mallatteesse jaalattus jibbitus jalaan baatuu dandeesse. Of ajjeesuu Abdullee keenya. Miskiinummaa malee hin qabu qabeenya osoo nan ajjeefne qaaleensi jireenyaa. Of ajjeessis mirga keeti. Anuu utaaluufin kee makiinaa koreeti. Abbaa makiinaan nakkee narra nakkeeti. Jireenya shawaduun dadhabee yaaleeti. Ka'ee ifaa qabadhu akkaan tuutefe miskiinummaan harkaa abjuunis yoo rafe. Dhaameen jiru ifaan barakiinaa si fiduu huccuun miicha jee kaniin bite duraan. Gaastirikiin qaba conkaarra barakiinaa dhugee natti nammeessu gara. Fiintaaleeyyii namaadhaa qabsaa'onni jira galgala mana bulanii guyyaa oolan gaara. Akka inni qabsoo moo mirkaana nama dhugeeti hararkee fi farshoo. Kaayyoo isaanii qabachuuf hara kiloo Finfinnee sa'a 24 keessatti osoo aduun hin dhiine. Geeriin galaaf kaatee karaa irratti yaate tokko keessaa qabnaan taan firraa albaate. Oromoon gara laafti Tigree qabaaf dawaa dhoyitee keessaa yaafti jinnii fi budoo. Yaa obboleessa kiyya naaf buusi sadaqaa olaa kaasu rabbiin aangoote sadarkaa. Deebi'eetiin sii kanna maallaqa calleessee ammaniin jarjaraa za'aan hojii geesse. Callaaniin qabaa fi diniin sharafa namuu kana jee kan hin dhufne hafa. Ansanuun qabu numaati wayya baasi mastawaqaa osoo qabduu fayya. Mastawaqaan qabu waan takkaan baafanne si malee kan biraa tokko nan gaafanne. Warri maallaqa kadhatu tattaa'ee karaarra calleessu jalqabdanii qarshii fi doolaara keetii walii qabee mana hidhaara. Wayinumaa nyaatame milishaa kadhadhe hojii xiyya balleesse biddeena kiyyatti badde. Kun tooftaateeti mala nyaataa laaqana na nyaachifta moo uleen si nyaachisa hiraata. Nan tumin kabajamoo obbo Milishaa tibsi si nyaachiseen garaa kee si jiisa. Abbaa na fuusisi. Maaliif si fuusisa moo? Dhala na fuusifta kaa. Yaa abbaati fuudhan keenya baririyaan ta'e ijoolleedha. Ayyoo mitiyyoon akka jaaladhu san na fuusisuu baatte summii dhugeetiin ni fajjeessa. Abbaan si fuusisu siin fuusisa. Ati kanaa ijoolleedha jaartii yoo fuudhan akka godhan ni beeyta. Abbaa bashoonii guddisan malee hamtuuta qabuutti ni manii bar. Yaa mucaa baalagee osoo baalaan baasin koree baafte. Obbolii maaliif akka na laalta? Dhimma dhufteef maaliif hin himanne?
Modalaan poolisa feeti jaanii na heerumuu dhufte. Poolisa heerumee wayina fooshaa keessaa biyya mana galuu deemaa obboleessa. Jaartiin poolisaa fooshaan dhayitu siin jaanii. Mana baadiyyaa fooshaa dhaquu dhaqqabdi jaartiin poolisaa qawwee fi boombii si mana guutan teessee eegaa olti. Dhimma kee himadhu maal afaan bantaan miti si malees dalaanadduudha. Koomaandar namaatu rifeensa kasiitii miti ka inni dijeena lakkafu jira narraa dhorkitan narraa dhorka. Silaa rifeensi dhedheeraan kun keetuma ijoolleen teessanuu akkatti waan qabdu. Kiyya ta'uu shakki qabdaatis yoo na amanuu baatte risiitiin itti bite baasee si agarsiisu. Nageetti oola nyaanni gaa'inii ana. Gatii nyaataa kaffalii deemka. Deemuu eenyu si dhorkee miti. Qarshii takka illee rabbiirratti hin beeku maallaqa. Dubbicha maallaqaa beeraa lagaan dhaqaa safaataa dhiisii fidi maallaqa yookaan anfuulaaree jeetiin si fide foolisa. Nama jeeseetiin biyyaa bee as dhufe malee biyya teenya sanitti waan hin hantee namni hin beekne hin jiru. Maaliif ajjeefta namaati? Gurbaa mana nyaataa keessa hojjetu tokkootu hanqillee nyaannaan gatii lukkuu na gaafate. Yeruma saniin akkammaa kanatti naaree jira. Ablee garaa keessa baasee biraa deeme. Maali boo maal taate? Baga ajjeefte akkamni qarshii si gaafata inni? Maal asi gargaaru? Yaa doktoriyyee ogeessa fayyaa teknoolojii fayyadamuun warra mana baankii isinirra wayyaa. Nuti hin fayyadamnu teknoolojii ammayyaa kan saffisaan furu rakkoo gama fayyaa. Isinin hordofta'u warri mana yaalaa warri mana baankii baay'ee isin caala. Ajaa'iba qabdanumaa obboleeyti. Isaanii nu caala teknoolojii fayyadamutti. Warri mana baankii teknoolojii fooyyeesse qarshii feetee ergita manuma kee teessee teknoolojiin akkanaa isin bira geesse. Yaa nuti obsa qabnaa jarjarree hin harru. Rakkoo maalii jira wanni si gargaaru? Ofiin laaluu barbaada akkaan garaa qabu mana yaalaa deemuuf amma yeroon qabu. Mana teessee beekuu ni dandeessa addaan. Nama biraa kennitee fincaan kee barraadhaan. Siif ergine riizaaltii bilbila kee irratti ergaa gabaabaadhaan. Teknoolojiin akka moobaayil baankiingiitti mana ta'anii akka ulfa garaa qaban ittiin if laalantu maal jaamti? Ulfa beekingii jaamti. Dachaas baay'inni uummata biyya teenyaa meeqa? Yoo walitti taane daataa dhiiraaf dhalaa miliyoona 120 ni caala. Tokko tokko naafi maqaa hunda isaanii gaafii kana deebisnaan si nafne qormaanni. Tuwaa gaafii miti fakka isa alaka. Uummata biyya guutuu eeysaa hin fida maqaa. Kibaabni iyyeessaa duruu numa soqa. Dhiifama naaf godhi hin dabarre qormaata bara dhufu yaalta yeroo biyyee amata. Hundi kana taanaan biyyi teenya badde. Anuma kuffisuuf gaafii kasii yaadde. Irraa fuutee dabarsita nama qabu qarshii. Akkaawunti irratti dabarfattee maallaqa jiraa kaashii. Waan amma dubbatte ittiin deebiin kana si dabarsinee jirra intarviiyuu fatana. Akkami nagayumaa mee ayyo poolisii? Maal jette boo meerra deebi? Akkami nagayumaa ayyo poolisiin jee? Ana ayyo poolisiidha. Ana amma dura neerumnee bar tortoraa mataa biliilii. Maal taate Abdullee maaltu kasi feddege? Dhiisii haala kaa takkalleen dalaguma rabbiiti. Haaluma kiyya bareedaa kanaatu har'a kan na feddege. Kakkana si godhe nuuf himi Abdullee nuti sin daddabnu tumuuf feddegullee. Poolistittii takkaan na tume hiriyaa ummaatiyyaa. Ana kan bultan jennaaniin nagee qabdanii fayyaa. Jalqabarraa naaf himi akka jettee dubbifte akka dubaraaf gooti dullattiin takkoofte. Jechuu qofaa yaadadha. Akkami nagaa ayyoo poolisii. Hospitaalatti ni farke qoree ambulaansii. Ummaatee fakkaattus dullattiin poolisii rabbiinuu si baase sanittuma dhiisi. Barattoota saayinsiin akka jaa'utti namni yeroo ammaa jiru kun hundi isinii barachaa jiru kana dabalatee jaldeessarraa dhufe jaa wanni kun dhugaa.
Barsiisaa dhugaa miti. Sababni dhugaatiin hin ta'inoo. Anuu manaa hin dhufe kaa jaldeessa waan agarre manatti. Dhugaadha manaa dhufte sansiin mormutti hin jiru. Namni ammayyaa kun afaan saayinsiitiin maal jaamasa? Homoo saappiyaansi jaama kaa. Kan homoo saapiyaansii dura ture hoo maal jaama? Saamuna saappiyaansi jaama kaa. Boodamaa qayyibee kilaasii xiyya. Huccuu micuutti hin jirru barbarnoota jirra. Darsi. Abdullee gurbaan kee guddaan hanga ammaa hojii hin arganne. Hin arganne ni argiteefi. Inni nuuka barbaadu jiru hin arganne hin hanqataa'u jiru harka. Ija waa harkaa meetis na wajji barbaadiif. Maaliin eebbifame inni silaa? Ani maaliin eebbifame? Inni nama ta'uu if shakkeetii ani maalii barate? If baree duuba Oromoo ta'uusaa? Abdullee ati buuka mana baankii baafachuuti deemi. Isin warri mana baankii kun safuun beeytan osoo akkami nagaya fayyaa namaan hin jenne buuka baafadhu maallaqa qusadhu namaan jettan maali jarjarrummaan akkanaa kun? Nuti hojii keenya bisiidha yeroo hin qabnu tanaaf akka jarjarra. Guyyaa boqonnaa numaa hin qabdani. Alada qofa boqonnaa qabna. Guyyuma aladaa san akka gaarii bashannanaa buuka maal baaftanii mi'aamnitu nu isin ajjeefte. Guyyuma aladaa sanuu waa bashannanuu hin qabnu mana taasisaa fadhayna namaan nurra laala. Alada yoo mana du'aa ooltan warra soddaa keessanii hooyoom dheeytanii lallaaltan. Soddaa fi udduun turfiidha taanuu nu dibde dhaabni nurraa Abdullee. Alaka har'a gammachuu waata beekanii miti. Maaluma harkatte dhiiroo moo aangooteetti dabalee. Lakki Abdullee sanii miti. Maal abbaa keetti harkatte duuba san ta'uu baattu. Anis ni dhaqanee biqaayoo hafte. Shunkurtaa fi timaatimii raafishee ja'anii saniifin akka gammatu jira bare. Ijaabilana kheyrii oo kheyraati. Aangoo guddoo tana kan qabdu ati shunkurtaa fi timaatimii rakishuuf gammadda. Tun gammachuun gammachuu dubartootaati. Anjaartiin qabu kanaafin gammada waan akkanaatti deebitee nan gaafatin lamada. Ajaa'iba qabda alaka. Seeraan firraa na dhorki yoon si kaase maqaa. Yaa ka fuudha sodaatee jaartii godhatte waraqaa. Amboodaan fuudha Abdullee yeroo akka keetitti lafa bubbulle. Nan arrabsin alaka awwanniin fuudha dideef qarshiin hin qabne maallaqa. Maallaqa kiyya baasee silaasiin fuusisa ilmaan kee eenyu booda sii guddisa anu tana sodaafin waraqaa dubbisa. Nurraadii see alaka cikichikiif cinki ijoollee waliin dhalatti waan booda nyaattu riskii bilaashittuu niin fuudha yoon harkadde ciikii. Roobsan kiyyaan dur gaafaan hanga keetii kana akkuma kee kanattiin abbaa kiyya bira taa'aa ture. Hay abbaa ati ijoollee turte. Eegaa ijoolleen ture rifeensaa gaafa san anaatu sirra qaba. Yoon irra qabaatte isa jiramee duuba abbaa. Mana baankii jira. Dubartoonni bifti isaanii uumamaan gurraacha ture kosmootiksii adda addaa dibachuun bifa teessan diimessitan booda yeroo heerumtanii abbaa manaa godhattan daa'imman gurraacha dhaltanii mistirri keessan akka isin jalaa hin baaneef akka pooliyootti kosmootiksii dhuguu akka qabdan dhaabbanni mucaa fi michiyyoo gabaasee jira. Dubartoonni kanaan dura akka garaa qaban beekuuf gara mana yaalaa deemuun of ilaalaa turuun ni yaadatama. Rakkoo kana furuuf teknooloojiin akka moobaayil baankingiitti manuma ta'anii fincaanowwaa barraadatti naqanii namatti kennuun ulfaa akka garaa qaban addaan itti baasan kun sadarkaa biyya teenyaattis hojii jalqabee jira. Maqaan teknooloojii kanaatis ulfa beekingii jedhama. Dooktarri fayyaa tokko tujjaarummaa keessa kutuun shiroopiin qaama dhiqatee jira. Deeggartoonni mililik fannoon naannoo Amaaraa qabsoof gaara galle jechuun galgala mana bulanii guyyaa gaara oolaa akka jiran ni beekama. Mana bulanillee qabsoon isaanii ijoon Finfinnee irraa kiiloo qabachuuf akka ta'e shakkiin qabu. Qabsaa'onni fannoo kan naannoo Amaaraa kun akka juntaatti lolla jechuun kun taa'anii raayyaa ittisa biyyaa baqachuun qorniisa manaa keessatti baqatanii dhokachaa jiranii.
Hojjettoonni mana baankii mana du'aa yeroo deemanis kan namoonni kun jajjabaatanii namaan jaan isaan ammoo buuka mana baankii baafatanii namaan jechaa jiraniin. Gurbaa tokko ilkeen irraa cappuudhaan dokteerri dogongoraan ilkee gurguraa itti fakkaachuun boqqolloo itti dhaabee lukkuun boqqolloo san nyaachuuf jecha bobbaa fi gala kuttee gurbaa namaa sodaachisaa jirti. Kan ta'uu barbaaddan maatii keenyaaf ollaa sabiskiraayibii godhaa hanga feetan kofla. Subscribe gootee hin irraanfatin laayikii. Koflaan barbadeessinaa misaayilaaf taankii. Komantii barreessaa yoo qabaattan yaada komantii deebisuuf siif galee waada. Hanqina koflaarraa gaastirik nu qabe ergaa too xumuree awwaaniin katabe. Nu daawwachuu keessaniif galatooma galatooma.